أنا لا وين جلابا فدي بالبلة قياجو فدي ميجيون سبقالا سخران لا أبو أس نجس كان كمني عدو سخران لا إذا وين عدو سخران Coma daga coma godi walinu dawajira hadoi fannu gara hingarsi sugara lamito hadara أدمو هذا جروتي إنه ماتوا أرتيتنا خيسا بوداف واحد دو قداتين تري خيسا بوداف أرتي برهرارا خيسا أمباني رمضان كين هاتاتو وانت خيسا بوداف دلس سمودتي مالي مدنوتن يجون أكنو يبسطو فيديتي هازنيس وان بيقو كابوف مالي سبب نساء أكجراتي دريدوا خيستي باندي بركومي خيسان وجوچو تري tabulchiinsa akka Oromooti jechuudha qooda qaba san keessa akka Oromooti qooda fudhadeetiin achi keessa hirmaachaa ture garuu waanin dalagu hundaahu achi ala baasuu hin danda'u fakkeenyaaf hoggaa waa daleedu waa harkachuu qabda dhugaadha garuu waa harkachuu mannaa ala waan itti baaftu fakkeenyaaf wallee hoggaa baasuu deemtu waan studio jira waa hedduu jira kilipii hojjechuudhaaf baasii adda jira kana godhuudhaaf immoo nuti harki keenya hin danda'u humni teenyaas hin danda'u yeroo dheeraa gaggaafachaatiin ture haala kamiiniin wanni godhuu ture akka bulchiinsaatillee yeroo hedduu gaggaafachaatiin ture garuu nu hamilee fi kana qabnu kana daleessisuu manna warra bikka biraarraa dhufe daleessisuu saniitiitu waan isaan godhan saniitiitu hamilee kiyya cabse fakkeenyaaf ani dalaguun hin danda'a ana kana silaa deeggaranii waa godhuu danda'an kana ana asin na dhiisanii bikka biraarraa fidaniiti hojjechiisu turan kanaaf ani ho mali waan jootu na keessa dhageemeetiin hamileetu xiqqishootu qame sanirraan dhiisuudhaaf bakka yoo namni nan deeggarre waan inaan qabu kanaas yoo achi baasuu hin dandeenye harka qabaddeetti maaliif hin ta'a yoo firraa dhiise waan joon jala sararee jechuudha. Mee amma naafeeti gaastoorii naasawaa jirra diraamaa hedduudha kan dalaydee diraamaa sakraanaa san mee akka nama sakraana taane haa waliin hojjennu mee. Uff yaaboo gurbaan kun isaa dhiiroo kan malallabu kun eegaa isa haa loqodaat deemu jiraame kun jecha awoo kuwaa mashaqqaanu godhee maalu badhiiroo ilmoon akkanaa yoomuu guddata dhiiroo gurbaan kun yoomuu wayyaa dhiiroo. warra kanaa lal dhumaan fidanaa boo. Sakkamu masirrata na nuti. Haati mau makana ferran divne ati farjuma tanma ferran divne ati. Ana na vitamin amredu. Hai namni gudun rafejira. Saatan malif nama nuti tenye seina. Adi na bedu lal ani bar lal. Warra unda rafisetin ani rafa barembedu. Warra kam? Ganda unda rafisetin rufasinin jenesa. يا ربي أخي يا ربي أتي سيفين دلو يوم مرة أقول تديرو أنا رقابة دامي مجي يوم سن بونغو ما نافين داني نافين داني مال سكوت مجي يوم سن إسينو أسيخنا ناتات يتسيو جنجرتي مي إسينو أتو نمنا ما تاو مي إسينو موسيقى بل تسيو جنجرتي أكاسيسا مال كبد إسين تنقرو مالك كبدو في مالك كبدو برباد أجائب مؤرة أبو لكن بريد نغرو إبادة نكبدي أعوذ بالله نجس قاسي لا الكنوان الناسو فرشودو يدي بر تنافين فينانس أكمتي دالان فرشودو يدي أنا جاردي داد هي أكمتي دالان فرشودو يدي أنا جاردي داد لقامو أتشاقها
ati alimami. Ani nama no bahasa ber. أو أتي واخذت جناس ونيمتي أتي رب من رب سياجر جار أنا تبولي سقيامتي الربوتنا بدي مكا باتو كوتين نما ياممني Ani lal وين جلا بافدي بالبلة كيجو فدي ميجيون سبقالا سكران لال أبو أس أبو أس نجس كان كمني بس عدو سكران لال إذا وين جنا عدو سكران Tole daawwattoota keenya daawwattoota Dirreewud kam turra taatee dalagee anaa fi Ramadaan an inumaatu taatee keessa jiraame sakaraan dhugaasan teekka waan dhufeen na fakkaate addaan sakaraanaa tana dhugumaanu Ramadaan diraamaa irratti taatee ta'ee sakaraanummaan ni hojjetaa kan jiru dalan diran naawu amansiisee jechuudha. By the way Ramadaan keenyaanis waan hin beeku jira. Akka waajjiratti akka biiroodhatti artii garagaraa afaan hundaatiinuu guddisuudhaaf biiroon banamtee jirti. Carraa kanatti fayyadamuudhaan akka afaan Oromootti artiin tun akka guddattu. Bar namni jira namootuma hedduudha jira namoota keenyarraa qabii asirraa hojii gargaarkachuu afaan kana guddisuun dirqama isaanii wanti ta'aniif kursiirra afaan nootiin akka guddataniin afaan nootii kana keessaa tokko afaan Oromoodhaati. Kanarraa hundaa'u deeggarsan harka inaan jechaa jirta. Dhugaa dubbachuudhaaf warri taayitaa adda addaarra jiran hundaa'uu dubbiseetiin ture. Garuu nam takko akkana siif goonallee ja'anii abdii namaa kennuun ni jiraami. Abdii sanillee namni naa kanneen jiru. Tanaaf yoon isaan taayitaa sanirrallee ta'anii ana deeggaruu hin dandeenye kophaa kiyya aadaa bal'aa kana aadaa guddaa kana afaan Oromoo afaan guddaa kana kophaa kiyya waa godhuu hin danda'u jeetiin akkasitti haamileen kiyyatu kame jechuudha. By the way daawwattoota keenya wanti waan beekame ogeessi kanaa kun odoo jiru gaa itti fayyadamuu dhaba ijoollee sirbitu taafaan biraatii isaa taatu iddoo garaagaraatii fiduudhaan ispoonsarri maallaqaa gama bulchiinsaatiinis gama kominikeeshinaatiinis gama waajjira majannoo kanaanis maalleen hanqamtaa akka bahu waa waliin beeknu immoo osoo kanuma ifii guddifatanii irra wayya kan jettu anillee hanqaan beekuun asumaan ergaa dabarsaa ka ifii guddifachuutu irra jira namni if jala gadi ilaalin kanarratti waan hin ida'uun qaba waan hin siyaadachiiseen qaba guyyaa maayyii bakka walleen dhiisuu qaba jee jala sararee jira. Guyyaan kuni guyyaa Idaa Arafaati. Bulchiinsaatu sponsora godhe. OBN yaamanii jechuun OBN warra Dirree Dhawaa keessa jiran dargaggeeyyii Dirree Dhawaa keessa jiran nuuf wanni godhaati nu qopheessaatii nu eegaa jaanii turan. Tanaaf OBNis dhufaniiti Ramadaan wajjin dalaguu feenaa jaaniiti na yaammatan. Wallistoota biraa dhufanii turan wallistoonni biraatis dhufanii turan isaaniif warra achirraa dhufeef diidam kafalaniiti bulchiinsi jechuu kuni keenyaa homaa rakkinni hin jiru isin deemaa jaanii akkasitti isaan gaggeessan jechuu isaan gaa dhuunfaadhaaf diidam kafalaniiti anammoo diidam kafalaniiti anammoo qarshii 250 bakkaasif gaa deemee karaa manaan jaan jechuu eega guyyaa sanii anis haamileen kiyya cabee jechuu mudannoo addaati tun takeessaasi of doonteen takeessaasi fi siftu sila baay'ee mudannoon akkanaa ijoollee bulchiinsa kana keessatti artii hedduu beekumtii hedduu qabdu irra jechaa ijoollee bakka isaan hinaafuu miti baay'ee biyaansi yoo taatellee isaan san wajjin yoo walqixa godhaniif takkaa isoo jalatti ol hiisan maali kan jiru akka roorroodhatti kan mul'atu hundumaafuu immoo amma hoo maalirra jirta Ramadaan? Egaa akkaan sinjeessanitti artiin yeroodhaaf haamilee naa cabu malee si keessa gonkumaa humboo uumama jee waan hin yaaduuf. Tanaaf akka hariyaatti jijjiiramni kunis dhufnaan jijjiirama kanaa wajjin anis jijjiiramuun qaba jee maaliif waa hedduu agarre kaa
waan dabre hunda agarree jirraami jijjiirama kanaa wajjin nutis jijjiiramuu qabaa jee anis akka haaraatti haamilee horadhee sharmaarkiin hugguyyuu hangaan isa dheessu takkatti bilbila isaan kaasu yoo wanni jeellee isaniin dheessa maaliif waanuma aartii akkaati akkana silaati akkana gootee bar silaa akkana gootee bar hugguyyuu naan jaa ani immoo if keessaa waan saniin qaba waan inni reefuun tana sin jeessan tanaaf san wal simachiisuudhaaf jijjiirama kanaatiitu wanni naaf ta'e karaa naa bane jijjiirama booda gaa waan hin qabus hawaasa kiyyaaf waan hin beeku hanqa humnatiyyaa gumaachuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Silaa'uu fiidee aartuma keessa jechuudha kan itti gamanatti as deebite kun gamana deebi'uudhaaf hawaasnis ka gammadaate abdii guddaadhaan qaba haa taatu maalonni as deebiteen kun namni gaa takka dheessee kutee harka duwwaasitti as hin deebi'u mee wanti irratti qophooytee if jijjiirtee aartiitti hin deebitu kun mee hawaasni xiqqollee maal haa dhaga'u? Wallee hedduu qaba hedduu san keessaa garuu anaaf akka haamilee tahee kana kakaaseen qaba mata dureen isaa hattuun firan qabdu jaa waa hunda fixeetiin jira bulchiinsaafillee propoozaala galcheetiin jira garuu ammaas akka haarayaatti deebi'ee jechuu jijjiiramnee jee akka haarayaatti propoozaala waa hunda qopheessee ila ammallee waan san deebii hin arganne ammallee hin dhufne gama saniin ammallee hin dhufne hattuun firan qabdu jaa asa jedhuun achi jedhu muka naman horsiifne akkasii saba koo qabsoodha jalqabne heeraan dhugoonfannaa qilleessi kan seenne mee sagaleedhaan takkanaa yaalii goota asa jedhuun achi jedhuun muka naman horsiifne akkasii saba koo qabsoodha jalqabne heeraan dhugoonfannaa qilleessi kan seenne heeraan dhugoonfannaa qilleessi kan seenne dhagayyaa lamii wanni beeku qabdu aadawin yoomillee toltu nama yaadu afaanin si qoflaa garaan si gammadu hakkana balleessaa hiree namaa hedduu sif dhaame saba koo hattuun firan qabdu cooma dhagaa cooma godhi waliin nu dhawaa jira haadhoyfannu garaa hin garsiisu garaa hin garsiisin garaa hin garsiisu garaa hin garsiisin garaa lammitoo hadaraa dhaamsa guddaa qaba walleen kuni tanaafin akkas jee baay'ee bareedaadha. Tole gaa inni biraa saniin siin jechuu fedhee gamana deebitee jirta waan bareedaadha. Baay'ee waan nama gammachiisaati. Anilleen kan baay'ee irraa gammadee jechuudha. Amma gaa silaa haalli addunyaa irra jirtu haalli yeroodha. Dhukkuba kooronaadhaati. Kaan dawaa barbaada lolaa, kaan gamanaan lolaa, kaan gamas ja'a. Artistoonni immoo خنا ربين كنيف سجلي إسانيتين حواسني كم ميدمني وهدو دي تشاتي خنجران أرتستوني أكا قوتو بيتس كلال خنا خيسا أفان كودا تقون خنصر بلين جواب تشخور حالة دنسادان خدورة خاسيسا ماستوى كان غرغرا خنين هندنو بفا كليب بيداتينيس خنات ديما بفا خنان خنن أوجت لغراني أسرت أتيوني أتيجرا لغادا hoggaa waa dalee dubeete leencoos kaniin galateeffachuu barbaadu waa takkaa jira akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti dura dursoo dhukkuba kana akka namuu beekuuf afaan Oromootiin jecha afaan Oromootiin babbareedaadhaan hawaasa barsiisuun waan guddaadha beete tanaaf gamanumaan isaas dinqifachuun barbaada. Anis isaan jalaa ka'ee waan isaan ja'aniin irraa ka'ee jechuun anis waaniin qopheeffadhee jira.
isaan harka dhiqadhaa fi akkana jaanii barsiisanii mee hawaasa nuti immoo waan isaan ergaa dabarsan san ani immoo maaliin godhe waan ergaa isaan dabarsan san akka namuun daganneen dhaamsa itti hima jechuun hin dandeenya. If eena yaa hawaasa keenya dhukkuba koronarra if eena yoo if dagachuu baanne abshir jalani baana qajeelcha dhugaadhaan nuuf dabru fudhachuu gorsa ogeeyyotaarra fayyaarra hojjechuu abbootiin amantii dammeessa hawaasaa dhukkubni koronaa jireenya balleessee lubbuu namaa ajjeesa if eeggannoo cimsuun halkanii fi guyyaa baay'ee barbaachisa. Akkas jenneeti waan leencoon faan ja'an yaadachiisuu qabna beete walii yaadachiisuu qabna harka dhiqannaa faa waa hunda namoonni beeka garuu walii yaadachiisuu. Baay'ee baay'ee waan bareedaadha. Kunis bifa kanaanis akkanatti gama artiidhaa waggaa deebitee artistii tokko jechuun karoora yeroo dheeraatii fi kan yeroo gabaabaatti hojjetu taatee amma dhufte keessaas bifa kanaan jechuudha. Maayyii irratti egaa sagantaa teenya gama xumuruudhaatti achi yaate kan jirru sirbii gaasilaahuu addunyaadhaan wal si barsiisee sameenatti hin booniin jaalalaa kan jiru sanii sammee guutuu akka sagaleedhaan akkasumas sirboota haaraa amma albama haaraa jechuudha amma gadhiisuudhaa deemtu kan itti karoorfatte kanarraayis tokko nuuji. Sameenatti hin booniin jaalalaa hirriibaa hunda beenalaa sidaabuun qaabuu gammachuu lubbuun sidaabuun hayyamtuu sidaabuun qaabuu gammachuu lubbuun sidaabuun hayyamtuu ati na biqimeewu jaalaltitee hamtuu ana jabeessiteewu barwaanatti hin goomtuu hanga yoomiin obse qofaatoo jiradhaa. Arramoo dadhabee sittiin ol baafadha. Baay'ee bareedaadha. Marootuu yaa magaallee durba shaggiituu martuu yuuba lalliiftuu adaadha sabboontuu na sirbi naannoo nama jirtu shaggiituu garangala martuu looxootii yaashiitaa way jaalalateeti maana miitaa. ويجاللتيتي مناميتا طلع واللسان رمضان عمر وام بلا رخون ولين جيسا جرو وام بريدا دا ما يرتي سكنتاتي ندونغو لبين مي وانتنا هفيجتو جراتي نمون نغلتي فتشو بربادوس ميلنو مانيو جراتي جراخانتي إفايدمتي غلتي فتشون جنديسا وان هفتيجتو ربوسون جنديسا مالي لغادا وانين خرور فردي دوجرا غرو waaniin an dalagu ramadaan qofa bira naafu hawaasa bal'aa bira gaha tanaaf namuu kana hubatee amma fakkeenyaaf ani akkaan reefuun tana jeetti proposala hunda dalagee bulchiinsatti dhiyeesseetiin jira ilaa ammaa deebiin harkanne waaniin dalaguu dandeeyu achi ala baasuu hin dandeenye. Tanaaf waaniin yoo deeggarsa harkadhe jechuun waa hedduu dalaguu hin danda'a waan jiru yaada. Namni laakiin hoggaa deeggaru ramadaaniin deeggaree osoo hin jenne ramadaan deeggaruu osoo hin taane afaanii fi aadaa Oromoon akka dagaagu akka guddatu godhaa jee yaaduu qaba malee ramadaaniin deeggaree jee yaaduun qabu hoggaa na deeggarus jechuudha. Ani dandeettii qabuuniin maallaqa deeggarsa harkadheeniin hawaasa achitti baasa jechuudha. Tanaaf yooniin deeggarsa harkadhee waa hedduun harkaa qaba. Hawaasaan bira geeyuu ni danda'e jeetiin yaada. Gama birootiin ammoo osoo waa takka harkaan qabaanne isaan bira deemee waaniin aan fedhu
yaadaanaan isaanitti hime walaloo barreessuudhaan yedalaas na sirreessuudhaan Ammee Xiqqaafaa Taajuu Shurrubbee Hamdii kanneen faa kaniin irraanfadhees gamanumaanis Sharmarkeenis hoggaan mufaddee aartiirraa baheessanis bahuudhaaf tattaafachuu yaadisanis aartiitti na deebisee akkaan hawaasaaf hojjechuu danda'u kana godhees Sharmarkeedha. Sharmarkees galateeffachuun barbaada. Ammas kilipii lammaffaa irratti kophaa isaa kilipiidhaaf ijoolleedhaaf wanni godhee jechuu Khalid Jaanini isaas galateeffachuun barbaada. Huccuu aadaa shushuboo fi kana isaatu naa bitee akka kilipiin kun dalagamu tiraanspoortii asii ilaa addeelleedhaa kontiraataa naaf qabee jechuu laaqana hunda naaf nyaachisee ani waa takka hin qabu laaqana hunda naaf nyaachisee akkasitti kilipiin haala bareedaadhaan akka dhumu kanaaf godhe Khalidis galateeffachuun barbaada. Akkasumattis gaa hawaasa bal'aa Eessa dhabame mee mucaan kun eessa jira wallisaan kun eessa kutejee miidiyaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin na gaafate alla maganniin jira jii galateeffadhu. Egaa akka atis naan jette sanitti Ramadaan isa badee maal tahee maaliif ni mufate moo maali waan jaa'u kana hunda kaasanii warra na gaafatan hundaa'u galateeffachuun barbaada. Hawaasa bal'aa hawaasa Oromoo hundaa'u galateeffachuun barbaada. Isinis galatoomaan isin jechuu barbaada. Tole daawwattootaa fi hordoftoota Dirreewood akkuma isiniin jetti gaa wallisaa Ramadaan Umar qabanneeti kana gammaan tanaa isinii waliin turreeti. Ramadaan bu'aa bahii hedduu keessa bahee deebi'ee san hundarraa'u amma gama aartiidhaa deebuudhaan wallee haaraan akka nu dhufu nu ibseeti kan jiruuti nuti sagantaa teenya tan walitti qaqqadaaddannee asirratti kan walii galchinu namaddi namootan baay'eedhaatu jira. Kan irraa isinii dabarsaa jirru Fireew Istiidiyoodha. Kan ittiin dabraa jiru immoo Dirreewood. Sharmarkee Adam daayirektara nu godhuudhaan nu cinatti argameeti kan jiru. Akkanumattuu kaameeraa keenya Sool Istiidiyoo Saalaadiin waliin bakka takka ta'uudhaan Nagaash Tsaggaayedhaati. Dirreewood subscribe godhaa, share, like. Godaan isinin jaati nagaattiin isinin jaa. Siyama dhageeffadhu hawaadhu meena jala siyama dhageeffadhu hawaadhu meena jala obsan qabdu malan qabdu idaadhi bee jala. biyya jaarra malee biyya hindiinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filatu jibsanii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaadan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.